kara TikTokii kara Facebookii warroonni nu hordofaa jirtanii hanga sagantaa keenya xumuraatti nu hordofaa isiniin jecha warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u warroonni yaalee jiraattan amma marraa eegalaatii iskiriinshotii qarshii 200 ergachuudhaan carraa keessan yaalaa isiniin jenna carraa gaarii isiniif haa ta'u egaa akkuma duraanii namoonni irratti hirmaachisne namoota kuma ja'a sana keessaa kan mul'achaa jiru kuni paadii jechuudha. Paadiin kun namoota 100 maqaa jaraa bilbila jaraa of keessatti qabateera waan ta'eedhaaf warroonni yaaltan hundi keessaniyyuu maqaa keessanii bilbilli keessan as keessatti argama. Carraa gaarii isiniif haa ta'u hin mirkaneeffannaa jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Sakana mirkaneeffannee jechuudha. Sakana mirkaneeffannee gara kamitti deemna? Gara koonii lakkaa'utti adeemna. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Shan, Demija, Demitorba, Demisade, Demisagal, Sodoma, Sodomitoko, Sodomilama, Sodomisadi, Sodomiapur, Sodomishan, Sodomija, Sodomitorba, Sodomisade, Sodomisagal, Apurtama, Aftamitoko, Aftamilama, Aftamisadi, Aftamiapur, Aftamishan, Aftamija, Aftamitorba, Aftamisade, Aftamisagal, Shantama, Shantamitoko, Shantami lama, Shantami sadi, Shantami apur, Shantami shan, Shantami ja, Shantami torba, Shantami saddeet, Shantami sagal, jaatama jechuudha. Isa kana haala kanaan mirkaneeffannee jirra. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jecha warroonni yaallee jiraattan sa'aatii kanarraa eegaltanii qarshii 200 galchuudhaan iskiriinshotii godhadhaa isiniin jenna. Sa'aatii 9 irraa eegalee bankin cufaadha waan ta'eef ammuma irraa eegaltanii iskiriinshotii yoo argattan carraan isiniif deebi'e waan ta'eef ammuma irraa eegalaatii carraa keessan yaala abbaa carraa ta'a isiniin jenna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Dafur, Nashan, Raja, Rotorba, Sadet, Nasagal, Ditama, Ditami Toko, Ditami Lama, Ditami Sadi, Ditami Afur, Ditami Shan, Ditami Ja, Ditami Torba, Ditami Sadet, Ditami Sagal, Sodoma, Sodomi Toko, Sodomi Lama, Sodomi Sadi, Sodomi Afur, Sodomi Shan, Sodomi Ja, Sodomi Torba, Sodomi saddeet, Sodomi sagal, Afurtama, Afurtamii tokko, Afurtamii lama, Afurtamii sadii, Afurtamii afur, Afurtamii shan, Afurtamii ja'a, Afurtamii torba, Afurtamii saddeet, Afurtamii sagal, shantama jechuudha. Egaa isa kana haala kanaan mirkaneeffannee jirra. Warroonni yaaltan carraa gaarii isiniif haa ta'u isin jecha warroonni yaallee jiraattan carraa keessan yaala ammuma irraa eegalaatti qarshii 200 ergachuudhaan abbaa carraa ta'a 500 isiniin jenna. Carraa gaarii isiniif haa ta'u.
Argee isinii fata'uu isiniin jenna. Arsaanii kudha sadaffaa ammumarraa eegalee bo'uuf jechaa jira. Warroonni yaaltan irraan carraa gaarii isinii fata'u. Warroonni yaalluu jiraattan ammumarraa eegalaatii carraa keessan yaalaa isiniin jenna. Daqiiqaa muraasa booddee arsaanii kudha afuraffaa hin xumurama waan ta'eedhaaf ammumarraa eegalaatii qarshii 200 qarshii 500 badhaafamaa isiniin jenna. Filannoo keessan qananii abbaa carraa waan gootaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha karaa feesbuukiis karaa tiiktookis warroonni nu daawwachaa jirtan warroonni fooloo hin godhanne yoo jiraattan fooloo godhadhaa. Ergaawwan qabnu achirratti dabarsinaa abbaa eenyuraaf akka bees achirratti maxxanfamaa waan ta'eedhaaf fooloo godhachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo guutummaa isaa daawwachuu yoo barbaaddan karaa yuutuubii qananii abbaa carraa yoo deemtan viidiyoo guutummaa haala bareedaatiin waraabamee achirratti daawwachuu ni dandeessu. Warroonni karaa feesbuukii karaa tiiktookii daawwachaa jirtan jechuudha. Sa'aatii 9 booddee tiraansfarii hin danda'amu waan ta'eedhaaf ammumarraa eegalaatii tiraansfarii godhachuudhaan toora keessan galaa isiniin jenna. Daqiiqaa muraasa booddee abbaan carraa dabaasnee marsaa 13ffaa isinitti mul'isu adeemaa jirra. Eessa baa eenyu baa kan jedhu walumaan ilaallaa jechuudha. Egaa asukkinaa dhaabbadhu harka kee duwwaa akka ta'e olnaa qabni kana naa dachaasee jechuudha. Harka kee duwwaa akka ta'e kana biraatti naa agarsiisi. Tokkoo harka keessa naa gashii harka keessa gashii lama waliin maki bareem bittoo waliin maki jala galeetti bareem bittoo waliin maki sadii tokko keessaa naa baas tokko qofa. Abbaan carraa guyyaarraa lakkoofsa 4,435 galatoom. Lakkoofsa 4,435 baa carraa tokkoffaa. Maqaan Deevidoo jedha hin bilbilla. Lakkoofsa 4,435 abbaa carraa tokkoffaa. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Kanaan abbaa carraaf keraa isinii bilbilaa jirraa? Carraa yaaltanii turtanii? Carraa yaaluun ture baay'ee yaalate. Biyyi keessan isadhaa? Shaggar Sultaanii ganii jiraachise. Shaggar eessa? Shaggar Sultaanii. Sultaa Miizaan. Egaa marsaa 13ffaa lakkoofsa 4,435 abbaa carraa tokkoffaa taataniirtu baga gammaddan. Galatoomaa galanii abbaa carraa baay'ee ittiin galateeffadha. Sun baay'ee gammadee jira. Isaa galatoomaa. Ayyee baga gammaddanii daqiiqaa muraasa booddee walitti deebi'e. Ayyee. Abbaan carraa tokkoffaa shaggariidha. Gara carraa lammaffaatti adeemnaa jechuudha. Gara carraa lammaffaatti adeemna. Ishee harka kee duwwaa akka ta'e na agarsiisi. Tokko harka keessa na gashii lama waliin maki barambitti waliin maki jala galeetti barambitti waliin maki sadii tokko keessaa na baasi. Tokko qofa keessaa na baasi. Abbaan carraa lammaffaa lakkoofsa
kuma shaniif dhibba lama sagaltamii tokko. Lakkoofsa kuma shaniif dhibba lamaaf sagaltamii tokko abbaa carraa lammaffaa. Maqaan Afro. Qopheessummaa mana maree daldalaa fi waldaalee seektaraa mattuutiin qindeessummaa liyyuu eventiin agarsiisni daldalaa abbaa zaarisii qabeessa adda addaa pilaastikiiwwan ciccimoo meeshaalee gola keessaa dabalatee meeshaa bareeduu agarsiisni daldalaa abbaa Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Nagaa jirtu? Ani abbaa carraa buqqeeraa si bilbilaa jirra. Abbaa carraa lammaffaa taateetta bakka gammaddan isin jecha biyyi keessan isadha. Ani abbaa carraa buqqeeraa si bilbilaa jirra. Abbaa carraa lammaffaa taateetta lakkoofsa 5291. Eeyyee. Abbaa carraa lammaffaa taataniirtu lakkoofsa 5291 biyyi keessan isadha. Ani bakki hojjetu. Kan warra guduruudha. Warra guduruu. Warra guduruudha. Ayyee akkaawuntii keessan garuma bilbila kanaanoo ergaa. Ayyee. Egaa abbaan carraa lamaffaa warra guduruudha. Gara carraa sadaffaatti adeemna. Egaa gara carraa sadaffaatti adeemna. Biqilaa dhaabbadhu. Rekkee duwwaa akka ta'e kaameeraatti na agarsiisi. Tokko argeessan agashii lama waliin maki. Badambitti waliin maki. Jala galiitti badambitti waliin naa maki. Sadii tokko keessaa na baasi. Tokko qofa. Abbaan carraa sadaffaa lakkoofsa 1708 galatoon. Lakkoofsa 1708 abbaa carraa sadaffaa. Lakkoofsa 1708 lakkoofsa 1708 lakkoofsa 1708 abbaa carraa sadaffaa. Maqaan Ashabir jira. Hello. Akkam jirtu fayyaa jirtu? Sadarkaa waaqayyo kana abbaa carraa buqqeera abbaa carraa sadaffaa taataniirtu baga gammaddan. Ameen. Sarara. Kana abbaa carraa buqqeera Ashabbirii dhabni? Shabbiree.
Abbaa carraa sadaffaa taataniirtu biyyi keessan eessadha? Abaaboo Guduruu. Abaaboo Guduruu akkaawuntii keessan garuma bilbila kanaan ergaa. Bilbila kanaan. Eeyyee. Galatoomaa. Abbaan carraa Abaaboo Guduruu. Abaaboo Guduruu. Abbaan carraa sadaffaa. Amirati na agarsiisi akka ta'e tokko wargeessa na agarsiisi lama waliin makee dhimbiitti makee jala galeetu dhimbiitti sadii tokko keessa namasi tokko qofa. Abbaan carraa afuraffaa lakkoofsa 1168. Abbaa carraa afuraffaadhaaf hin bilbilaafii. Hello, maqaan Biraanuu jira bilbilaaf. የደወላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። እባክዎትን ጭቃ ይደውሉ። Sorry, the number you dialed cannot be reached at this time. Please try dial later. የደወላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። እባክዎትን ጭቃ ይደውሉ። Sagantaa keenya guyyaa har'aa marsaa 13ffaa haala bareedaa haala gaariitiin xumurree jirra. Marsaan 14ffaa guyyaa borii sa'aatii kanarraa eegalee ba'aa waan ta'eedhaaf warroonni jaallatoo jiraattan sa'aatii kanarraa eegalaatii irraa keessan yaalaa isiniin jenna. Sa'aatii muraasa booddee marsaan 14ffaa hin xumura waan ta'eedhaaf dafaa yaalaa sa'aatii 9 booddee birriin dabarsuun danda'amu waan ta'eef ammumarraa eegalaatii dabarfadhaa carraa keessan yaalaa isiniin jenna. Kara TikTokii kara Facebookii warroonni nu hordoftan guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Sagantaan keenya guyyaa irraa haala kanaan xumurameera.